Hordoftoota chaanaalii keenya akkam jirtu? Baga nagaan gara chaanaalii keenyaatti dhuftanii. Har'a immoo kan waliin barannu mata duree haaraa waa'ee birsagaa kan waliin ilaallu ta'a. Birsaga yookiin afaan Ingiliffaatiin syllabus kan jennuun birsagni walta'iinsa dubbifamaa fi dubbachiiftuu yookiin dubbachiiftuu qofaan ijaaramuun sagalee yookiin hafuura tokkoon kan dubbifamudha. Hima gabaabaadhaan immoo qoodama sagalee afaan keessaa bahu jechuudha. Kana jechuun jecha tokko yeroo dubbisnu jecha sana keessatti sagalee tokkoon hafuurri keenya osoo addaan hin citiin wanti dubbisnu birsaga jedhama jechuudha. Jechichi dheeraa ta'uu danda'a. Yeroo dheeraa ta'e immoo birsaga hedduu qabaachuu danda'a. Yookiin immoo birsaga tokkoon qofa xumuramuu danda'a. Garuu jecha sana keessatti yookiin jecha sana guutuudhumsa sagalee tokkoon dubbisne taanaan hafuurri keenya addaan hin cinne taanaan birsaga jennaan jechuudha wanta sanaan. Amma fakkeenyaaf jecha nama jedhu otoo fudhannee nama yeroo jennu sagaleen keenya otoo addaan hin cinne hafuura tokkoon kan dubbisne dura na isa jedhuu fi lammata irratti immoo sagaleen keenya addaan citee sagalee biraati jechuun irra deebiin immoo sagaleen keenya addaan citee kan dubbisnu immoo ma isa jedhu sana ta'a jechuudha. Kanaaf na jedhu sagalee kophaatti hafuura tokkoon kan dubbifamedha. Ma isa jedhu hafuura tokkoon kan dubbifamedha jechuudha. Adda citanii jechuudha. Kana jechuun birsaga lama qabu jechuudha. Bakka itti adda citu qaba. Naanis kophaatti dubbifame, maanis kophaatti dubbifame. Kanaaf nama jechi jedhu kun birsaga lama qaba jennaan jechuudha. Tolee, bakka kana fakkeenya 8 qabna. Tokko isaatiin ilaalla. Jechi duraa bakka kanatti akkuma argitan jecha afaan jedhu asii qabna. Afaan yeroo jennu afaan jennee dubbisna. Kana jechuun a duraa kana sagalee tokkoon dubbisna. Hafuurri keenya osoo addaan hin citin qophaatti dubbisna. Qubee a kana jechuudha. Qophaatti birsaga taate jechuudha. Sagaleen keenya addaan citee immoo faan isa jedhu immoo itti aansinee dubbisna jechuudha. Kunis immoo hafuura tokkoon dubbisna. Qophaatti of danda'ee birsaga tokko ta'a. Walitti afaan jennee dubbisna. Afaan jechi jedhu kun birsaga lama qabaata jechuudha. Fakkeenyi itti aanee jiru immoo aadaa jecha jedhudha. Aadaa yeroo jennu dura a jennee dubbisna. Itti aanee immoo daa jennee dubbisna. Aan sagalee tokkoon dubbifama qophaatti. Daanis sagalee tokkoon hafuurri keenya osoo addaan hin citin qophaatti dubbifama. Kanaaf jechi kun bakka lamatti qoodamee birsaga lama ta'ee dubbifame waan ta'eef birsaga lama qaba jennaanii jecha aadaa jedhu arganna jechuudha. Fakkeenyi 3ffaa irratti jiru immoo jecha kurmaana jedhu. Kurmaana yeroo kurmaana jennu kurmaana kur kan jedhu birsaga tokko ta'a. Ma kan itti aanee jiru naa 3ffaa irratti jechuudha. Kanaaf jechi kun birsaga 3 qaba. Kurmaana yeroo jennu birsaga 3 arganna jechuudha jecha kana keessatti. Jechi itti aanee jiru jecha bishaan jedhu. Jecha bishaan jedhu. Bishaan. Yeroo jennu baa fi iin kun qophaatti birsaga tokko ta'u sagalee tokkoon dubbifamu waan ta'eef hafuurri keenya osoo addaan citin bii jennee dubbisna. Itti aanee sagaleen keenya adda citeetti irra deebiinee immoo shaan jedhu dubbisna. Kanaafuu birsaga lama qaba jechi kuni jecha bishaan jedhu arganna jechuudha birsaga lamaan kanarraa. Fakkeenyi itti aanee jiru fakkeenya jecha barnoota jedhu. Barnoota yeroo jennu inni jedhu birsaga tokko ta'a. Birsaga itti aanee jiru 3ffaa irratti immoo ta'a. Birsaga taa jedhu arganna. Kanaaf jecha kana keessattis birsaga 3 qabna. Barnoota jecha jedhu arganna jechuudha. Fakkeenyi itti aanee jiru nageenya jecha jedhu asii qabna. Nageenya. Sagaleen keenya adda citaa taanee gee jenna. Amma sagaleen keenya adda citaa taanee nyaa jenna jechuudha. Kanaaf
utuu sagaleen keenya addaan hin citiin kan dubbisne si'a sadiidha jechuudha jecha kana. Bakka sadiitti qoodamee dubbisne jechuudha. Kanaafuu naanis birsaga tokko, gee sagaleen jedhu kunis birsaga tokko, nyaa kunis birsaga biraa ta'a. Kanaaf walitti birsaga sadii qabna jecha nageenya jedhu arganna jechuudha. Bakka kanaa immoo jecha daldala jedhu qabna. Dal-da-la. Dal yeroo jennu of danda'ee birsaga tokko ta'a. Bakka kanatti sagaleen keenya adda citaa. Taanee daa jennee dubbisna. Amma saddaan kunneet dhumarratti laa jennee dubbisna. Kanaafuu jechi kunis birsaga sadii qabaataa. Daldala jecha jedhu arganna jechuudha. Dhumarratti jechi ilaallu jecha jechoota jedhu. Jechoota jecha jedhu bakka kanaa qabna. Jechoota. Jeen birsaga tokko, choo birsaga lammaffaa, taa birsaga sadaffaa, walitti birsaga sadii qabna jechuudha. Jecha kanarraa jecha jechoota jedhu arganna jechuudha. Tolee, hordoftoota keenya mata dureen keenyarraa waa'ee birsagaa kanuma irratti xumurraa. Chaanaalii keenya subscribe gochuu, like gochuu, hiriyoota keessaniif namoota barachuu barbaadan immoo akka isaan qaqqabu share godhaafi barnoota immoo bifa idilee ta'een WhatsApp, Imo, Google Meeting fayyadamne kennaa waan jirruuf bifa dhaabbataa ta'een bifa foormii qabuun barachuu barbaadan liinkii descriptionii keenyaan bilbilas keenya jira. Liinkiin kan Imo fi kan WhatsApp liinkiinis jira waan ta'eef isaan nu argachuu dandeessu. Nagaa ta'a.